Jabaadhu jabduu koo naan ishi lubbuu koo jette. Maalirra geessan jennaan lubbuu borin nuu qabanii lakkoofsa dooktaraa fudheera. Ofiin of ajjeefte jedhee mallattoo irra kaa'e. Isiinillee narrumatti gadi qabdee lakkii jette. Achumaan imoojii boo'ichaa itti erge. Abshirnaan jette. Ofiin ofin ajjeesne. Abada mucattiin sun ofiin ofin ajjeesne. Kanaan qilee seena jechuudha. Abada siifanii sobsiisuu hin dandeessan. Abadan mucattiin galuudhaaf iyyuu mucattiin galuudhaaf birrii ofii gaafatte. Birrii waggaa 3 gaafannaan qillim gootanii ajjeestan. Qillim gootanii ajjeestan. Sinii galee siifaniin ol gashuu sodaattanii. Sa'aatii 24 asirra taa'ee sineegee engaddallee jaarsoliin na sodaatte mana mubaarak dhufuu didde hadhallee na sodaattanii mana koo dhufuu didde. Mana koo yeroo sinii dhufu immoo yeroon achirra jiru afaan qabattan. Hin dhadhabda waan haasoftan. Hin dhadhabda waan haasoftan. Hin dhadhabda waan haasoftan. Hin dhadhabda waan haasoftan. Kana keessatti obboleettiin dhuftee Oromoo koo dhiifama naa godha. Hiyyummaa kootiif natti qabate. Obboleettiin koo tuunaan dawwalii waggaa 7 dubartii wayii bira teessee ani of ajjeesuufan jettee naa dawwalte. Ishee ataatu ishee ta'uu baattu ani hin beeku. Waggaa 7 erga turte yoom akkamitti kaate jennee nuyyuu dinqifanne. Erga waggaa 4 maallaqa nu ergitee hin beektu. Feesbuukni si erga bara 2021 Beeruutirraa namichi kun fuudhee erga namichi kun Beeruutirraa fuudhee takka Feesbuukni si baname hin beeku. Barreeffama sana seendi gochuuf jecha Feesbuukni si baname jechuudha. Kunoo falmattuun ofiin of ajjeeste jennaan lakkinaan jette. Imimmaan itti ergee jennaan abshirnaan jette. Sinii galee hara jaarsummiidhaan achii fixxanii siifanii goyoomsuu hin dandeessan. Siifanii shamarran biyya arabaatti hin taphatina. Tasuma itti taphatina. Dubaayin keessa haqan baasa jechuun Abiyyi Ahmad micciirtee Abiyyi Ahmad namni takka dhiirti takka micciiree 4 kiiloo keessaa baasuu jechuudha. Sinii galee Dubaayin keessatti jaarsummiin fixan. Dubartiin hin hatamti jaarsummiin fixan. Hin gudeedamti jaarsummiin fixan. Maallaqa nyaatamti jaarsummiin fixan. Hin ajjeefamti jaarsummiin fixan. Jaarsummiirra turtan jechuudha. Konoo ragaan jiru homti caalu hin jiru. Kaleessa dooktarri ofiin isiin of ajjeesuu hin dandeessu jette. Abadan jette. She is very happy jette. Ishiin nama gammachuu qabudha jette. Asirra jira gadees ganaa sinii baasa. Yeroo isiin falmattuun illee falmattuu koo ofiin of ajjeeste ennaa nuti jennu lakkii isiin ennaa siin jettu ijoolleen dhiiraa ishee darban. Ijoolleen dhiiraa ishee darbanii jechuudha. Sinii galee miknaatum hundi jaraa hattuudha. Hundi jaraa waan hattuu ta'aniif hattummaa olii ol jalaa dhossan. Boranatu kana sii dhossa. Bor nutti dhufa. Hizbiin wal nyaata. Yoo kana gootan jaarsummiidhaan akkuma fixattan. Dhiisisiifan dubbiin akkasii jettanii falmataa mucaana wajjiniin falmataa jiru. Narraa fudhattanii mucaa Jarman keessa jiru. Mucaa biyya keessanii narraa kara keessanitti deeffattanii qophaa keessan jechuudha. Dubbii soba gochuu barbaadan. Abaditti dubbii soban goon. Ani inda'uun sagalee keessanii qaba. Ilma abbaa manaasiitu obboleessa abbaa manaasiitu footoo itti ergee akka of ajjeestu goote kana jedhu unkaan biyyarraa akkasii wal xaraddanu kana guutuu walitti sineenyu ta'a jechuudha. Ragaa kana guutuu anas sinii funaanee sin fide mataa sin xaxee jira. Waan mataa sin xaxee jiruuf nagashuu dadhabdan hin sodaattan na darbattu. Amma naasa'u immoo waan takka hin dadhabdani waan takka deebisuu hin dandeessan. Ani leenca adda kanarraa leenca qaba dhugaan sinitti dubbadha. Kanaaf jibbitani dhugaa jibbitan. Ofiin of ajjeeste jennaan abadan isin ofiin of hin ajjeesne. Beetii kottu ofiin of hin ajjeesne jedhan. Beetii waa si haa gaafadhu. Gaaffii koo qofanaa deebisi. Ati intala eessaati? Intala shawaati isaa? Ani intala Tuulamaati. Intala Tuulamaati tole. Hadda obboleettii mana kana dhufte moo hin dhufne? Dhuftee jirti. Maal jette obboleettiin? Abdiitu birrii na nyaachisee, abdiitu birrii na sodaachisee. Abdiin na sodaachisee Oromoo koo dhiifama naa godhaan jenne? Jettee jirti. Okay, galatoon. Yoo ati abdii hin beeku jette. Reeffa obboleettii keetii siin galu naan jedhe Oromoo hin jenne siin. Jettee jirti 100%. Asumatti Galatoon. jettee jirti. Okay, yeroo isiin immoo asitti waan hunda Oromoo koo dhiifama naaf godha. Ani homaa hin goone
waggaa torba guutuu takka obboleettii kootiin hin haasofne namuma naanaasa iyyuu an hin beeku obboleettiin kiyya waggaa 4 maallaqa hin ergine an ofii kiyya qansiraa waggaa birrii ji'a 3 qansiraa 3,000 wajjadha 2,000 kiraayii manaa kaffala 1,000 takka immoo hin nyaadha an ofiifoo maan qabu obboleettii kiyya waan ittiin qabbaradhuun qabuu jennaa waa takka hin yaadin boleetti natu sii fidaa naan jedhe abdiin hin jenne. 100% jettee jirti barsiifadhu dubbiin koo nu galte. Warri Dubaayin keessa jiran has dhufanii siifan maal hojjetaa jirta baasi jedhanii hin lolle. Loonanii jiran asuma ture asuma ture. Eessatti rakkinni siifan? Eessatti rakkinni siifan kun immoo falmattuudha bilbila si wajjin qoy viidiyoo siin agarsiisa bilbila si wajjin screenshot godhadha. Bilbila si wajjin screenshot godhadha Oromoo. Sinii galee? Haa. Oya, bilbila si ijoollee teenya dhiisi. Saroottan ijoollee. Konola. Barbaadan maamaan barbaadan nama dubbatu nama haqa argee ofitti galchan. Mafnuun galchan. Ilaala. Qoy giifti koo. Ilaala lakkoofsi kun eessa? Eessa lakkoofsi kun? Dubaay miti? Okay. Ilaala. Jabaadhu jabduu koo jedheen barreesseef. Maalirra geessan jedheen barreesseef. Isin immoo maal naan jette lubbuu boritti nu qabanii lakkoofsa dooftoraa fudhee jira ofiin of ajjeefte jedhee mallattoo diimaa gaafadheen isin immoo mallattoo kiyyatti gadi qabdee lakkii jette ergasii maalin godhe imoojjii boo'ichaa itti erge achumaan abshir naan jette innaasiin akkas naan jettu yeroo isin kaleessa immoo as baatee viidiyoodhaan as baatee falmattuu koo isii tofajjeese jennaan lakki yeroo isin jettu ijoolleen dhiiraa isin gaffaani jechuudha. Silkii harkaa fuudhanii kokolfaa nutti qabatan. Ishii gaffaan. Dayyee. Maamaa siifan micayyoon dhorkasunoo oonyushiin micayyoon ani ollaashiiti. Falmattuudha. Viidiyoo shaarkan qaba fuudhu. Isii amma naa barreessite. Maa dhowwan. Isii kaleessa naa barreessite. Adda dhowwan. Jaarsummiin fixanii ana siifanii sobduu gochuu barbaadan. Sii galee. Nuti jirra hin sobnu nu haqa barbaanne waan ta'eef hin sobnu siifan hin sodaatin ani boru mana koo nan galchaa ilmaan tuulamaa na fidaa nama qabnaa sheeka qabnaa qeessa qabnaa dhugaa micayyoo tanaa hin ba'a abshir hin ba'i naftu akkatti akkasaan shaffanan kanatti ilmaan dhiigaa. Kaleessa mana kanatti namni hundi wanti ni na eebbiseef maaliif gaaffii an qabu ammallee kaleessa mana kana keessa namni guutuun ol galee mucattiin ofiin ajjeefne falmattuun jennaan miti kan namni guutuun na eebbise. Heshaf. Abadan. Inte kashinarra guutamte bar itti guuta tolani. Isitti guutani mucatti itti guutani. Xaxami haadho ko. Salaam alaikum. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoome obboleettii keenya. Waa'ee obboleettii teenya taduute tana dhugaa rabbi baay'ee qalbii cabsa. Eenyu natti ergani warniigi natti ergani okkeen jedhuman wallaahi du'ee bada malee okkeen jedhu. Dhageeffadha koppiliingi godhaa jara keenya namni gaafa dhugaa dubbatu dhugaan nama keenya biratti ni hadhooyti. Namni dhugaa dubbatu sun deemamee hawaasa biratti ni jibbama maal akka taate garuu beeku koppiliingi godhaa warra jala kana jirtan koppiliingi godhaa. Namichi obboleettii teenya kan duute wallaahi irratti kono cufinaan jedhaa jira. Shari'aan maal koppiliingi naa godhaa warri dhugaa jaallattan warra achi jala deemtanii as qabataa warri jala kana jirtan mee yeroo takka dabaree naa kennaanis wayiin dubbadha. Koppiliingi godhaa mee namni hundinuu namni 500 jirtan kun yeroo 10 koppiliingi godhaa fi koppiliingi kana mee gara 10 itti toosiisa olaasii koppiliingi obboleettii teenya gara fuula rabbi deemtee fuulli rabbi itti haa tolu dhugaa ishii rabbi haa baasu. Oromoo keenya Rabbi maali nangashitu si kadhadheen dadhabe. boontu mee mutu godhadhu. Haasaa dhiisnee siifan waa takka gaafatadhaan jala hoosaa pilii sadaraa rabbii keessanii dhaate. Siifuu lubbuu waa si biraan amantu paaspoortii ishii qophii na bira of biraa qabdaa kadhadheen dadhabee zugoo abeek jedheen kadhee dadhabee manaa ergu paaspoortii qophii yoo qabaatan naa ergi. Pointi asaaban naatu amma siifan qoyme waan achitti haasaasiniti ma. Waan ofii calqee reeffa bicayyoo qoyme No, waan achi taasaanii miti. Wantan barbaadu waan achi taasaanii miti. Waan gidduu kallattii miti bar yaa fidanii dhuguma ho'a qabaasan isaa yaa fidan viidiyoo argine jedhan reeffa ishee argine footoon kee jedhani miti yaa fidan nuti kana barbaanne yaa fidan. Beetii kusi. Siifuu qophii micayyoo paaspoora micayyoo qophii naa ergi.
boru ganama kan isaan dhaqanii arganii haasa'aa jiru.